baabiyako ifina mul'attu Oduu torbanii kan jalqabaatiin godina Harargee ba'aanaa Cinaaqsanitti haleellaa humni addaa Soomaalee Oromoota irratti bananiin lubbuun namoota nagaa afurii dabruu jiraattonni himanii turan. Haleellaa gandoota aanichaa lama keessatti gurraandhala 4 irraa kaasee guyyoota lamaaf itti fufee lubbuun horsiisee bultoota Oromoo afurii dabreen alatti namoonni 12 rasaasaan madaa'uu oduu keenya gaafa gurraandhala 6 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Humnoonni hidhattoota Soomaalee weerara haala qindaawaa ta'e wayita eegalanitti horsiisee bultoonni Oromoo wayita hirriiba jiranitti dagachiisuun dhukaasa irratti banamee miidhaan akkaan hamaa irratti taasifamuu ibsanii turan. Oduu keenya torbanii kan lamadaatiin godina Wallaggaa lixaa aanaa Baabboo Gaambeelitti waraanni mootummaa badii tokkoon malee lubbuu dargaggoo tokkoo galaafachuun gabaafamee ture. Jiraataan naannichaa odeessan hungee akka eeranitti qeerroon kun sababa suuraa waraana bilisummaa Oromoo moobaayila irraa qabu qofaaf haala suukanneessaan ajjeefamuu oduu keenya gaafa gurraandhala 7 keessatti gabaasnee turre. Godinaalee Oromiyaa adda addaatti ajjechaan suukanneessaa waraana mootummaan gaggeeffamu ammallee itti fufee jiraachuu jiraattonni ni himatu. Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa obbo Jireenyaa Guddataa qabsoo hidhannoo irraa hanga qabsoo nagaatti ejjennoo waboon qabu irratti ibsa kennanii turan. Oromiyaa 11 waliin gaafii fi deebii bal'aa kan taasisan Jaal Jireenyaan mootummaan biyya bulchu kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo filachiiseef xureessuuf jecha hawaasa idila addunyaa burjaajessutti akka turame ibsanii turan. Itti dabaluunis obbo Jireenyaan mootummaan qabsaa'ota bilisummaa Oromoo falmii mirgaa fi bilisummaa gaggeessaa jiran maqaa xureessuuf waraana hoogganaa fi sagantaa hin qabne jechuun olola irratti gaggeessaa turuu dubbachuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 8 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammaan dura muummicha ministeeraa biyyattii dabalatee qondaalonni mootummaa olaanoo waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo fi galma loluuf hin qabu kan jedhan yoo ta'u, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa dhiyeenya kana taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo gaafii karaa hin malleen kaasaniin Oromiyaa keessatti badii guddaan dhaqqabuu himanii gaafiiwwan jiran marti karaa dimokiraatawaa ta'een fala argachuu akka qabu himanii turan. Oduu keenya torbanii kan biraatiin godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti waliin ta'iinsa hidhattoota faannoo Amaaraa fi mootummaan qindaa'uu raawwachaa jiraniin lammiiwwan Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gabaafamee ture. Jiraattonni naannichaa dubbifne akka himanitti lolli qindaawaa waraanni mootummaa fi fiinxaleeyyiin Amaaraa Oromoota naannichaa irratti raawwachaa jiran kun ji'oota 4 dura kan eegalame ta'uu fi yeroo dhiyoo as ammoo itti cimuu himachuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 8 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo fi aanota ollaa keessa kanneen bara 1996 karaa seeraa fi deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaa naannicha qubsiifaman lammiiwwan Oromoo hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii hidhattoota faannoo Amaaraan jalaa saamamaa fi manneen jireenya isaanii ibiddaan jalaa barbadaa'uun buqqa'aa jiraachuun gabaafamee ture. Oduu keenya torbanii kan biraatiin Phaaphaasonni Episkoopoosonni kutaalee lallaba garagaraatti ramadamanii simataman hojii eegaluun ibsamee ture. Hangafni Phaaphaasii kutaa lallaba Wallaggaa Ba'aa Abunaa Barsumaa hojiin akka si'atuuf qabeenya mana kiristaanaa isaan harka jiru galmeessuun akka hojii eegaltan jechuun luboota mana kiristaanaa bulchaniif xalayaa barreessuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 8 keessatti gabaasnee turre. Hangafoota Phaaphaasota kutaalee lallaba Qeellama Wallaggaa, Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Ba'aa Horroo Guduruu Wallaggaa, Arsii Lixaa, Arsii Harargee Lixaa, Booranaa fi Gujiitti simannaan ho'aan tibba kana taasifamuunis ni yaadatama. Oduu keenya torbanii kan biraatiin sagantaan galii walitti qabu idila addunyaa faawundeeshinii Sheeka Adam Tuulaa bakka pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheeka Haaji Ibrahim Tufaa, pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badri, kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Juwaarii fi hawaasni bal'aan argamanitti magaalaa Harar istiidiyeemii Imaam Ahmaditti eegalame ture. Walitti qabaan boordii faawundeeshinii Sheeka Adam Tuulaa obbo Filaa Ahmad akka jaanitti kaayyoon hundeeffama faawundeeshinichaa jiddugala barnoota shari'aa Islaamaa jalqaba muuziyeemii guddaa of keessaa qabu ijaaruuf kan yaadame ta'uu ibsuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 6 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabalataan pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii milkaa'ina faawundeeshinichaa kanaaf akka tumsan ibsanii turan. Harargee Ba'aa magaalaa Awwadaa keessatti uggurri daldala jimaa irratti mootummaan godhamaa jiru ammallee cimee itti fufuu jiraattonni himatanii turan. Magaalaa Awwadaa keessatti mootummaan qaraxa humnaa olii daldala jimaa irra kaa'uun wal qabate hawaasni naannichaa fi fayyadamtoonni rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa gaafa gurraandhala 6 Oromiyaa 11tti himanii turan. Namni naannichaa yaadanuu kenne tokko akka jaanitti godina Harargee Ba'aa magaalaa Awwadaa keessatti erga mootummaan qaraxa humnaa olii qonnaan bultootaa fi daldaltoota jimaa irra kaa'e as dinagdeen hawaasa naannichaa yaaddoo keessa seenuu ibsanii turan.
Oduu keenya torbaanii kan biraatiin biiroon fayyaa Oromiyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudateen dhaabbileen fayyaa hedduun barbadaa'u beeksisee ture. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa ibsetti rakkoo nageenyaa mudateen keellaaleen fayyaa 800 olii fi buufataaleen fayyaa 550 miidhamuu fi hospitaalota tokko tokkos rakkoo mudachuu itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen ibsanii turan. Jiraattonni fi ogeessonni fayyaa godinaalee rakkoo nageenyaa mudatee jaame irraa sagalee Ameerikaaf yaada kennan akka jaanitti hawaasni tajaajila fayyaa sirrii ta'e argachaa akka hin jirre ibsuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 8 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin Harargee ba'aa magaalaa Harar keessatti hidhaan shakkii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdajoon gaggeeffamu jabaachuun gabaafamee ture. Jiraataan magaalichaa dubbifne akka jirutti gaafa gurraandhala 6 aanaa gaara Haakim keessa Abdii Usmaan namni jaamu yakka tokko malee humna addaa poolisii Harariin to'atamuu himuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 9 keessatti gabaasnee turre. Magaalaa Harar aanaa gaara Haakim iddoo Artanyaa jaamuun beekamtu keessa kan jiraatu Abdii Usmaan namni jaamu wixata dabre mana jireenya isaatti poolisii naannoo Harariin ukkaanfamuu ibsanii turan. Namni Abdii Usmaan jaamu kun waggoota 3 dabran keessatti yakka tokko malee nama yeroo 2 oliif hidhamaa ture ta'uu fi saniin duraas Oromummaa isaa qofaan yakkamaa ta'u waggoota 9f mana hidhaa magaalaa Harar Aawuziin jaamuun beekamu keessatti dararamaa turullee himanii turan. Miseensonni hawaasa diyaaspooraa Oromoo fi jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo waldhabdee naannoo Oromiyaa keessatti uumamaa jiru karaa nagaan akka furamu waamicha taasisanii turan. Waldaalee fi dhaabbileen hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan kunneen xalayaa banaa waloo muummicha ministeera Abiyyi Ahmad, pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ajajaa waboo Jaalmarroo Dirribaaf barreessaniin waldhabdeen isaan jidduu jiru bakka qaamni sadaffaa jirutti karaa mariitiin dafee furamuu akka qabu gaafachuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 10 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin mirgoonni bu'uuraa bakkaa fi yeroo kamittuu kabajamu akka qabu ABO'n akeekkachiisee ture. ABO'n ibsa baaseen Sinodoosiin Oromiyaa sabootaa fi sablammoota seeraa fi mirgoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaa heera mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi mirgoota akka lammii Oromiyaatti qaban fayyadamuuf mirga guutuu akka qaban ibsuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 11 keessatti gabaasnee turre. Ibsi ABO akka jirutti amantoonni amantaa hundaa bilisummaa namoota biroo osoo hin sarbiin amantaa isaanii hordofuu fi gaggeeffachuuf mirga akka qaban ni amannaas jedha. Haaluma kanaan lammiileen Oromiyaa seeraa fi naamusa amantaa isaanii fi safuu Oromoo kabajuun Sinodoosii mataa isaaniif tumsuu deeggaruu deeggarsa gurmeessuu fi hordofuun mirga isaanii akka ta'e yaadachiisee ture. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin Koongiresiin Federaalawaa Oromoo uummanni keenya deeggarsa hunda galeessaa warra hongee fi beelaan miidhameef gochaa jiru cimsee akka itti fufu irra deebinee yaamicha dhiyeessinaa jedhe. Hongee fi beelli uummata keenya godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argaman irratti miidhaa cimaa geessisuun isaanii hubatama kan jedhe KFO'n miidhamni uummataa kun xiyyeeffannoo idil addunyaa akka argatuuf lallabuu biratti gumaachi wal bira dhaabbannaa taasifamu cimee itti fufuu akka qabus dhaaman. Kana malees KFO'n gama isaatiin miseensotaa fi abboottiin qabeenyaa deeggarsa irratti akka hirmaatan sosossoosaa turee jiraachuu himuudhaan humna isaanii qarshii 100 herreega koree deeggarsa uummata godina Booranaa Dr. Taaddas Qanaa fa'aan durfamu irratti galchuu himanii turan. Oduu keenya torbaanii wal fakkaatuun Oromiyaatti lammiileen sababa hongee miidhaaf saaxilaman miliyoona 5.2 ol deeggarsa hatattamaa akka barbaadan ta'uu buusaan gonofaa Oromiyaa beeksisee ture. Godinaalee Oromiyaa iddoowwan adda addaatti lammiileen sababa hongee miidhaaf saaxilaman miliyoona 5.2 ol deeggarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadan buusaan gonofaa Oromiyaa beeksisuu isaa oduu keenya gaafa gurraandhala 8 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Hawaasa beelaaf saaxilamee gargaarsa hatattamaa akka barbaachisu dhaabbileen idila addunyaa irra deddeebiin ibsaa kan turan yoo ta'u mootummaan rakkoon beelaa biyyattii keessa akka hin jirree fi bara kana oomisha qamadiitti milkaa'uun gara biyyaa alaa erguuf qophaa'aa jiraachuu yeroo garagaraatti irra deddeebiin ibsaa turuun ni yaadatama. Oduu keenya torbaanii kan biyya alaatiin kirkira lafaa Turkii fi Siiriyaatti gaafa gurraandhala 6 mudateen namoonni 20 takka caalan yoo du'an 1000 kanneen lakkaa'aman miidhamuunis gabaafamee ture. Kanneen haala hin eeggamneen caccabaa gamoo jalaa lubbuudhaan ba'aa jiran hedduu ta'uu fi keessattuu daa'imman reefu dhalatan haala nama ajaa'ibuun gamoo caccabaa jalaa argamaa akka jiran oduu keenya guyyaa guyyaa keessatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Balaan kirkira lafaa hamaa ta'e kun erga mudate guyyaa 6 yoo ta'u garuu sababa haalli qilleensaa hamaa ta'e wal qabatee lammiilee rakkoo keessa jiran baraaruun akka rakkisaa ta'e jira. Haa ta'u malee lubbuu baraartonni haaluma rakkisaa ta'e keessa taa'anii daangaa Turkii fi Siiriyaatti bobba'uudhaan namoota gargaaraa jiraachuunis ibsamee ture. Oduu keenya xumuraatiin haleellaa Raashiyaan gurraandhala 15 bara 2023 booda Yukireenitti banuuf karoorsite hordofee lammiileen Raashiyaa 10,000tti lakkaa'aman ba'aa Yukireenitti ergamuu isaanii bulchiinsi Yukireen kan naannoo Luwaaniski beeksisee ture. Humnoonni eeggataa hedduun kallattii keenyatti bobbaafamuu isaanii argaa jirra jechuun bulchaan naannoo Luwaaniski ibsuu isaanii oduu keenya gaafa gurraandhala 8 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Yukireen irra deddeebiin haleellaan irratti raawwatamuuf karoorfamuu kan beeksiste yoo ta'u Raashiyaan garuu haleellaa irratti raawwachuun milkaa'uun shakkisiisaadha jedhamee jira.
Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa 11 oduun torbaanii irraaf qindeeffannee kanneen hanga ammaa turanii oduu torbaanii isinitti himuun ta'e isin faana turte. Andaraartuu Shaamiti ogeessa kaameeraa fi teekniikii. Alaabaa biyya koo ifi naa mul'atu.